Gammadii jedhama. Hundeessaa fi Vision Entertainment. Aartii Oromoo keessatti gahee olaanaa taphachuudhaan viidiyoo 176 hojjete. Awwaardii hedduu irratti sirboota 16 keessaa 13 kan Visioniin hojjete irraa hirmaatee baay'eedha itti fufa waa'een Visionii haasaameen dhumatu. Ngaure. Tolemee awwaardii kana jechuudha kan baroota darbeerraa barana maaltu adda isa taasisame? Ani awwaardii bara kanaa akkaataan filannoo isaanii Best Music Composer Abbuu filachuu isaanii Abbuu jechuun nama ofii baqee aartii Oromoo guddisaaru sirboota amma Saambee irratti Saambee waa'ee injifannoo Oromooti. Oromoon adii itti injifatee namni kamiyyuu yaada kana kaasee sirbeen beeku milkii yaada kana sirbee yaada addaa kana fidee kana mo'achuun isaa na gammachiiseera. Gootitti Oromoo Ilfinesh Qalnoo tamataa gogaa irraa haadan bara kanan nama bara hundaa taatee mo'achuu isiillee Hacaaluu awwaardii bara kanaan akka ajaa'ibaatiin na gammachiiseera. Itti booneera filannoo isaanii anillee dhibba keessaa dhibba itti amana siinimaatogiraafararraa albama isaan filanirraa bara kana an akka malee itti booneera. Asiin dura dhiqoo agasuun jechuun namni martinuun awwaardii kenna jalqabuun waan guddaadha. Amma garuu barana ani akkaataa filannoo isaanii baay'ee dinqisiifadhee siinimaatogiraafara Shimallis viidiyoo babbareedaa angilii inni ittiin waraabu ajaa'iba kana beekanii sadarkaa kana hojjechuu isaanii akka malee proud itti ta'eera. Tolemee artistoota Oromoo jechuudha gahee isaan qaban awwaardii kana keessatti gahee isaan qaban hammamidha? Yaa artistoota Oromoo jechuun awwaardiin kun osoo isaan hin jiraanne namni ati badhaaftu hin jiru, namni waltajjii irratti hirmaatu hin jiru. Artistii Oromoo malee awwaardiin kun duwwaadha. So artistiin Oromoo awwaardii qofa osoo hin taane jireenya uummata Oromoo keessatti gaheen isaan qaban guddaadha. Uummata Oromoo ka'u barsiisee sadarkaa kanaan gahe ka'eenyummaa isaa barsiise. Ka har'a akka mataan ol qabannee deemnu nu godhan. Gootota keenya akka Alii Birraa, Hacaaluu Hundeessaa, namoota Nuhoo Goobanaa namni nu lakkoofnee hin finne kunniin dhaloota ammaasii wal gahee hamilee godhatee as dhaabatee isinillee warra miidiyaa kana warri kireet godhani parsantii 100 keessaa 80 oli artiistota kenna 20 immoo gootota. Because namni hundinuu waa'ee Oromummaa sabboonummaa dur waggaa 50 TV irraa dhaga'een baranne reediyoon hin dhageenye nu hundinuu nama as keessa jiru kana mara godhattee waa'ee Oromummaa fi eenyummaa kenna bakka amma jirru kana maalirraa bartan jettee yoo gaafatte hundinuu aartiidhaan wal qabata. Carraa biraa Oromoon hin qabu ture. Weellistoonni Oromoo ofii baqanii jenereeshinii har'aa kana uumaniiranii waa'ee isaanii ganaa dubbatama an amma daqiiqaa tokko keessa dubbadhee waan fixuu hin dandeenyeef kanuma siin jedha. Tolemee gara fuulduraattoo ergaan kee maalidha? Maal ta'u jetta gara fuulduraatti yaaditi qaba? Gara fuulduraa wanti ta'uu qabu Aliin Birraa waggaa 50 Assaaba Lahoo Gurraama Lahoo jedheetiin dhufee galma abbaa gadaa nu eebbisiiseera. Aabaa jennee kaanaa kanumaan jalqabnaa afaanuma kennaan katabnee dubbifnaa jedhanii Dr. Gammachuu Fawoliin bara afaan Oromootiin hin baranne raaganii waggaa 50 dursanii dhaloota qubee afaan isaatiin baratu uumaniiran. Waamallii nu dhibee jenne bitaa mirgaa Oromoon sabaaf sablammii taatee turte waliin beektu. Weellistoota kennatu bara durii irra ta'anii lallabanii Oromoo wal barsiisaniiran. Warri har'aa har'arra ta'anii ammallee waamallii nu dhibee aabaa jechuu osoo hin taane har'arra ta'anii jenereeshinii fuulduraatiif akka warra kaleessaa akka hojjetan dhaamsa dabarsaa fi kanuma jechuu barbaada. Guddaa galatoomi. Atillee wirtuu miidiyaa galatooma ulfaadha.